mootummoonni jijjiiramanus siyaasa yaadamaa yookiin ideoloojii garaagaraa hordofanis naannoo jeequmsitti hammaatu gaanfa Afrikaa keessa jiraatanis biyyoonni lamaan seenaa wal dhibdeen qaban Itoophiyaa fi Keeniyaan biyyoota adda lama ta'anis michummaan isaanii kan mootummoota irra darbee ummanni biyyoota lamaanii dhiigaan kan walitti hidhamanidha. Ummata biyyoota lamaanii daangaarra jiraatan roga kamiinuu adda baasuun hin danda'amu. Waliin jiraatu aadaa wal fakkaatu qabu afaan tokko dubbatu. Walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii kan jalqabe wayita Keeniyaan kolonii British jala turte bara 1907 yoo ta'u osuma Keeniyaan kolonii Britain jala jirtu bara 1961 ammoo Itoophiyaan ambaasaadara jalqabaa ishee Keeniyaatti muudde. Keeniyaan ammoo waggaa jaambood embaasii ishee Itoophiyaatti bante. Wayita Itileen Itoophiyaa koloneeffachuuf yaaltee turteetti qabsaa'onni Itoophiyaa daangaa Keeniyaa ce'anii Keeniyaan da'oo taatee fi dhiyeessii meeshaalee argachaa qabsoo sirna gita bittaa Itilii irratti gochaa akka turan seenaatu yaadata. Gariin finciltoota maa'oo wayita bilisummaaf qabsaa turan daangaa Itoophiyaa ce'anii Itoophiyaan da'oo taatee fi bilisummaa isaanii gonfachuuf qabsaa turan. Bilisummaa Keeniyaa bara 1963 boodas pireezidaantiin jalqabaa Keeniyaa Jomo Keeniyaataan gara Finfinnee dhufuun mooticha yeroo sanaa Itoophiyaa mootii Haile Sillaasee waliin akkaataa walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuun danda'amuu fi dhaabbata tokkummaa Afrikaa duraanii fi boodarrammoo gamtaa Afrikaa jedhamee kan mogga'e obboleewwan biyyoota Afrikaa biroo waliin hundeessuuf mari'achaa akka turan ni himama. Abbootii isaaniin biyyoonni walitti dhufeenya isaanii bu'uura cimaa irratti ijaaran lamaan Itoophiyaa fi Keeniyaa wayita ammaa kana gaanfa Afrikaa keessatti biyyoota michummaa cimaa qabanidha. Itoophiyaa fi Keeniyaan waliigaltee waraanaa bara 1964 waliif mallatteessan qabu. Biyyoonni naannoo gaanfa Afrikaa jeequmsitti hammaatu keessa jiran lamaan kunneen diina waloo isaanii kan ta'e Alshabaabii fi humnoota biroo nageenya naannichaa booressuuf socho'an irrattis waliin qabsaa'u. Kun angaarraattis cimeetti fufee jira. Biyyoonni lamaan naannoo daangaa irratti misoomawwan bu'uuraa babal'isuuf hojii hojjetanis qabu. Karoora bal'aas baafachuun irratti hojjechaa jiru. Itoophiyaa fi Keeniyaan waliigaltee anniisaa waliif mallatteessaniiru. Ani ifaa ibsadhee olloonni koo dhaamaa keessan bulan kan jettu waan qabdu qooddee obboleewwan ishee Afrikaa waliin badhaadhinatti ce'uuf kan carraaqxu Itoophiyaan sarara ibsaa gara Keeniyaatti diriirsuufis waliigaltee mallatteessitee akka turte ni yaadatama. Piroojeektiin daandii Itoophiyaa fi Keeniyaa wal quunnamsiisuu fi buufanni sakatta'insa waliinii ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed fi pireezidaantii duraanii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa waliin ta'uun eebbisanii turan. Kun hundi walitti hidhamee daldala seeraan alaa naannoo daangaa irratti jiru adaba qabsiisa jedhama. Kun ammoo walitti dhufeenya daldalaa biyyoota lamaanii cimsuu keessatti gahee olaanaa qaba. Walitti dhufeenya daldalaa biyyoota lamaanii bara 2019 doolaara Ameerikaa miiliyoona 100 fi miiliyoona 75 akka gahedha kan himamu. Walitti dhufeenya dippiloomaasii cimaa kan qaban biyyoonni lamaan fayyadamummaa uummata biyyoota lamaanii gara sadarkaa olaanaatti ceessuufis waliin hojjechaa jiru. Dhaabbileen gurguddoon Itoophiyaa kanneen akka tajaajila Telekoom fa'aa gabaalaatiif banaa ta'anii jiru. Kanumarraa ka'uun dhaabbanni Telekoom Keeniyaa guddichi Safaariikoom gabaa tajaajila Telekoom Itoophiyaa keessatti galuu danda'ee jira. Magaalota Itoophiyaan qabdu 11 keessatti tajaajila yaalii jalqabee akka jiru ragaaleen ni mul'isu. Doolaara Ameerikaa miiliyoona 300 yookiin shilingii Keeniyaa biliyoona 36.2 baasii gochuun misoomawwan bu'uuraa hojichaaf barbaachisu kan diriirse kaampaaniin kun iddoowwan neetwoorkii 500 fi giddugala daataa lamas dhaabeera. Dhaabbatichi tajaajila siim kaardii, intarneetii, maallaqa waliif dabarsuuf kanneen biroos ni kenna. Kun dinagdee biyyoota lamaanii walitti dhufuu keessatti gahee olaanaa gumaacha. Pireezidaantiin Keeniyaa haaraa filataman Wiiliyaam Ruutoon erga filannoo injifatanii hojii jalqabanii du'a mootittii ga'uuf Ingiliziin dhaqaniin ala daawwannaa hojii feessayyuu hin dhaqne. Daawwannaa hojii jalqabaas michuu cimtuu Keeniyaa kan taate Itoophiyaa irraa jalqaban. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pireezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoof buufata xiyyaara idil addunyaa booletti argamuun simataniiru. Jila kanaaf maarshi baandii raayyaa ittisa biyyaa fi gareen shubbisa aadaa simannaa hawaa taasisaniiru. Dr. Abiy Ahmed karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin pireezidaantii Wiiliyaam Ruutoo baga nagaan gara Itoophiyaa dhuftan walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduu jiru kan dhimmoota waloo irratti xiyyeeffatu hundee cimaa fi walta'iinsa michummaa irratti bu'uureffatedha jedhan. Wiiliyaam Ruutoonis karaa miidiyaa hawaasummaa
mootummaa isaaniin walitti dhufeenya Itoophiyaa waliin qabnu gama teknooloojiin cimsuu barbaannaa badhaadhina waloo mirkaneessuuf jedhan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waliin mari'achuu fi tajaajila Safaariikoom jalqabsiisuuf akka Finfinnee gaanis barreessaniiru. Hariiroo Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduu jiru daran cimsuun barbaachisaa ta'uu aangoonni biyyoota lamaan iyyuu himaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed jilli isaanii jila pireezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon durfamuu waliinis mari'ataniiru. Marii isaaniitiinis hariiroo Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduu jiru daran cimsuun barbaachisaa ta'uu aangoonni biyyoota lameenii ibsuu isaanii ragaan arganne ni mul'isa.